Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nama maqaan isaa Shukrii jedhaniitu ture. Namni kun yuunivarsiitii mirga namaa jettutti baratee eebbifamee ba'e. Guyyaa tokko akkuma mana isaatti galeen gurbaa tokko haadha mana isaatii wajjin isaa jiru arge. Yeroo inni itti ol seenu gurbaan kun maal je'eeni isiituun na dagee asin na yaame akka heerumtee jirtu natti hin himne je'ee waywaade. Yeroo kana Shukriin kun osoo inni keessisaa gubatu maal je'eeni hasbi Allahu wa ni'mal wakiil je'ee gallaqe. Isii yeruma san hiikee gara warra sii qajeelche. Gurbaan kun garuu maal godhe kan haadha mana isaatii wajjin jiru kun kofla qishnaa isa kofle. Yeroo kana booda Shukriin Rabbiin jaartii gaarii isaaf kennee achiin booda jaartii biraa fuudhee akkasuma hojiin isaa abbaa mana murtii ta'ee qaxarame. Yeroo kana osoo inni murtii san gaggeessaa jiru osuma hojii kanarra jiru waraqaan takka nama wal ajjeese du'a dingataa itti dhufte. Waraqaan dingataa namaatu wal ajjeese kan jettu itti dhufte. Yeroo kana nama qabanii hoggaatti fidan nama ajjeese kana gurbaa gaafa kan haadha mana isaatii wajjin harkisan ta'e. Yeroo kana maal jeen Shukriin kun aboo dhimmi kee maaltu si fidee jennaani gurbaa tokko kan jaartii xiyyaa wajjin rafu argeetiin ajjeesee jeen. Kana Shukriin kun maal jeen maaliif ajjeefta Rabbiin si haasattaru jettee gadi lakkiftuu jeen jennaan yaa qaadii ati osoo niif wanti kun sirratti hojjetamee ni barbaaddaa jeen jennaan jeen ani yeroon isa qabesan hasbi Allah wa ni'mal wakiil je'etumaan gallakkisaa jee jennaan gurbaan kun maal jee jecha kana ammaan dura dhagaheetiin ture jee. Kana Shukriin kun maal jeen dhageessee jirtaa jeen waggaa 20 dura dhageessee jeen abbaa manaa ati jaartii isaatii wajjin jirtu sitti ol seenee si arke akkasii wajjin Rabbiin si haasattaru jee si gallakkise. Yeroo san ammoo ati kofla qishnaa itti kofaltee jee gaafasii fi as jidduu Rabbiin akka tawbattuuf yeroo sii qabe ati immoo hin tawbannee yakka kee itti fuftee jee. Kanaaf Rabbiin arrammoo sirraa kafalee jee. Kanaaf arra Rabbiin sirraa kafalee anis ammoo arra hukmii shari'aa Rabbiitiin si murteessaa jeen jechuudha. Kanaaf Rasuul Rabbiitii sallallahu alaihi wasallam maal jee Rabbiin zaalima yeroo qabaafi jee garuutu yerooniif isa qabe gadi lakkisuu jee.